godina Shawaa Lixaa manneen murtii aanaa 23 fi mana murtii olaanaa kana hammateetu kan inni jiru. Hojiin guddaa mana murtii inni guddaan tajaajila abbaa seerummaa qulqulluu soomna qabuu fi dhaqqabamaa ta'e hawaasa bal'aadhaaf kennuudhaan amantaa uummataa horachuudha. Manneen murtii naannoo keenyaas ta'ee mana murtii godina keenyaa fi manneen murtii aanaalee dabalatee waggoottan sadan arfan asitti tajaajilli keenya hedduunsaa teekinooloojiidhaan deeggaramee kennamaa jira. Kanas gaafa jennu dhaqqabummaan tajaajila abbaa seerummaa duratti qaamaan dhaquudhaan abbootiin seeraa gadi bu'uun hojjechaa turan. Yeroo ammaa kana abbaan seeraas dhaquu otoo hin barbaachisiin abbaan dhimmaa dhaquu otoo hin barbaachisiin teekinooloojiiwwan garaagaraa fayyadamnee tajaajila keenya dhaqqabaa goonee jirra. Teekinooloojiiwwan keenya keessaa isaan ijoon e-faayilingii yookaan immoo faayila elektirooniksii fi viidiyoo konferensii yookaan immoo dhagaa halaalaatiin tajaajila kennuudha. E-faayilingii gaafa jennu tajaajila manni murtii barreeffamaan kennamu hundumasaa abbaan dhimmaa ganda jirurraa yookaan aanaa jirurraa mana murtii olaanaa mana murtii waliigalaa qaamaan dhaquu otoo hin barbaachisiin himannaasaa deebiisaa kan ittiin ergatuu fi akkasumas immoo garagalcha murtii ajoota adda addaa murtii kan ittiin fudhatudha. Viidiyoo konferensii gaafa jennu immoo abbaan dhimmaa gandarra taa'ee mana murtii olaanaatti mana murtii aanaatti mana murtii waliigalaatti baasitoo fi dhamaanii tokko malee ittiin falmachuu danda'u jechuudha. Keessumaa sadarkaa manneen murtii aanaaleetti yeroo ammaa kana abbootiin dhimmaa mana murtii olaanaa irraas ta'e mana murtii waliigalaa irraa dhimma qaban qaamaan gara mana murtii olaanaas gara mana murtii waliigalaatti dhaquu otoo hin barbaachisiin kallattiidhumaan aanaa jiranii irraa tajaajila argachaa jiru. Addatti immoo bara 2018 kana keessa tajaajilli aanaatti kennamu kun gandatti gad bu'uu qabannee karoorfannee akka godina keenyaatti gandoota 23 qabnu keessatti wiirtuu 27 hundeessuudhaan tajaajilli manni murtii aanaa irratti kennamu sun gandatti gadi bu'amee akka kennamu taasifamee jira. Durii Addis Ababaatti jirra. Amma asitti olaanidhaan argina falmina. Sa'aatiin illee qaqqabee yeroo beellamni galmeen illee cufamu jira. Innaa sana immoo beellamni ofiillee nama jala darbuu jira. Kana rakkinni tokko makiina numallee argachuu dhabuu jira. Faayidaa inni qabu asitti makiinaan illee baasii makiina irraallee hambisuudhaaf nama gargaara. Lammata immoo mana ofiitti buna dhuganii dafanii sa'aatii ofiitiin beellama ofii qaqqabuudha.